salphina guddaa waan nama jibbisiisu Saido namallee intala kana fuudhuuf bezaa fuudhuuf qophii irra jira qophii cidhaati irra jiranii Saidoon dogongorreen yeroo hunda qabu ani waan natti jibbisiise keessa tokkoffaa yeroo hundumaa dhalaaleen inni fuudhu dhalaa inni isi Sumayyaan amantaa islaamummaa qabattee hordofaa jirtu eeshi naa qajeelti jedheetiin inni lammaffaa aayyoon fuudhe dhalaas inni garuu maaliif dhalaa muslimaa hin fuune dhalaa muslimaa dhalaa diinii rabbii qabdu dhalaa sattaratu dhalaa akhlaaqa qabdu dhalaa suuta dubbatu yeroo hundumaa dhalaaleen kun wanni Saidootti dhiyaataniif yoo akka ana kana yaadan ta'e mallaqaa fi malee aayyuu waan godhaa turte hin beeyta yoo ka yaadatan ta'e mallaqa irra gurattee mana bichisiifattee siistama godhattee mallaqa akkaawwantii isaa hundumarra taq goote booda as tarte amuu bira tarte mucaan sun Walloo na fakkaata ijoollee Walloo ta'een akka ta'e hin beeku garuu Arsii miti kutte garasitti kutte hangara kutte hin beeku ijoolleen amma dhalaaleen amma mallaqa barbaadu malee amma beezan garuu akhlaaqni isii nama gaariidha nama jabdu akhlaaqni isii nama amantaa feete yoo hordoftu garuu amantaa Saidoo kanatti fufti inni gaafa dhalaa kana gaafa fuudhuuf deemu aayyooma fakkeenyaaf shahaadaan qabsifne shahaadaa malee wajji jiraate otoo amantaa isiin hin jiraate wajji jiraate inni sallamteedha malee isiin hin sallamne asha marka fuuna jirtu akkam nagaa keessan fayyaa keessanii anillee nagaa goota alhamdulillah galata rabbi pum jecha walitti deebinee jirra amma maali walitti deebinee oduulee garagaraa oduulee namaa oduulee akkasiiti akkuma beekamu Saidoon cidharra jira jettee beezanii kuni ani feekii natti fakkaata garuu cidharra jira qophii cidhaati irra jiranii harveelo qopheeffate mana jechaa jira ani Saidoon kan jedhu bicha kan ajaa'ib bicha ka inni yaanne bicha dhalaa muslimaan dhabamte takkatti guddisan kumtootanii tammootu akhlaaqa isaa qabdu dubbattu dubbii isaa eshi jettu kana godhi eshi jettu maaliif hin dhabe meetaan zaba Sumayyaa rabbiin isaa qajeelche amantaa islaamummaa qabattee maatiin isi ortodoksii waan naqeessiti maatiin Sumayyaa jechuudha waan naqeessiti gizee sanillee Sumayyaan isi amma Sumayyaa Saidoo kaadaan baasaa jiru namootuma isi yeroo dura argitaniiti garuu immoo jechuudha ani kan taarika natti ta'e kan ajaa'ibe Saidoo yeroo hundumaa dhalaalee akkana qullaa deemtu tana malee fuudhu dara yeroo jalqaba yeroo isaa wal baratu guutuman tuf agarsiiste bakka qullaa deemtu malee fuudhu maaliif dhabamte dhalaa muslimaa ijoolleen hedduun koomantee isaa jalatti gaabarga dhalaalee akkanarraa gore dhuguma siin isaan taatu itti fayyadamu faayidaa isaa irraa argatuuf tarii biizinesa biraa banatuuf tarii yookiin mana bitii yookiin akkas godhe ammaafni sossobatti aayuu waan gooteen beeytan gaafa kaani aayuun akka goote Saidoo as goote achi goote booda isa fide illee isa goote maalit isa gatte qileetti isa gattee Sumayyaan addaan baaftee jireenya isaa baxaabbattee qabeenya isaa baxaabbattee mana bichisiifattee maqaa ufiitiin isiin gaafa mana maqaa kiyyaan godhe kidaasii takkan barbaadu namni itti murte akka isiin Saidoo wajjin jiraanne beeka gaafa nuti dubbataa turre dhalaaleen hedduun keessan jechuudha akkasumaan jechaa turtan ati wayi manama odeessita ati ayyuun amantaa muslimaa kristaana irraa gara amantaa muslimaa dhufte nuti waan dhufaa jiru hin beekne waan dhalaa yaadu hin beekne isi warri koomanti immoo kanama arrabsitan ka waan isin hin galchine keessa galta yoo barbaade gabbarii irraa safaatuu dandeetta nuti gaafsanillee dubbataa tura har'allee hin dubbanna har'allee Saidoon dogongorri inni qabu dhalaa amantaa biraa fuudhuun isa jaalatte isa wajjin jiraatti odoon taane isa nyaatte isa irraa bayuuf jechuudha gaafa bezaa laalla amma gaafa bezaa laallu bezaan nama gaariidha dhugaa nama gaariidha nama akhlaaqa qabu nama haasoftu adaba qabu nama yoo dubbattullee dubbiin isii bareeda nama haasofne isii bareeda garuu wanti qullaa isii oofu jechuun qullaa isiin akka wantoota ittillee miti ada akka bakka isaan sattara jechuun morma qullaa deemuun mataa qullaa deemuun surreen deemuun isaan waan isaanii jechuun rakkoon qabu hin rakkisu jechuudha amantaa isaanii keessatti ta'ee ana kan ta'een beeku malee itti dhibbatan waa feete dirratti feete qumxaa dirratti feete gurdii dirratti feete boodii xuxumaa jaabichaan deemte dhimman qabu
rakkoon qabu. Garuu intalli tun immoo waan ilaale keessatti adaba qabdi. Wallahi adaba qabdi. Adabni isii intala taane nadda. Gaafa ayyuun akkasitti maraataa turte kan ashqada kan akkas gootee kan ilkaan irraa yaaftee kan balaa buufte isin sistema jajjabummaa ofii agarsiifti malee onneen isii akkas hin goone jabduudha. Saidoon intalli tun gaariidha jedhee haa qabatee waan hunda gadi nadhiitti gadhiisuuf haa Saidoon intalli tun bultii kiyyallee jireenya borullee qabdee deemti. Otoo ayyuu taate malee ama fakkeenyaaf meelaalaa ayyuu gowwume malee dhalaan biyya kanatti dhiira dhiiftee waggaa 10 biyyaan baa jiraataan jirtu. Ji'a lama obsite dhiira bira baafatte. Ji'a lama teenne amootti baafatte. Sun immoo gurbaan cimaadha nama akkasiite miti. In argattummoo miskiin akka Saidoo abadan hin argattu. Ayyuun miskiin akka Saidoon argatu. Saidoon gara laafeessa. Saidoon miskiina akirarra. Odoo miskiinummaa qabaatu baate har amantaa dhalaa 3 amantaa kiristaanaa irraa fuudhuu danda'u. Otoo fayyaalummaa qabaatu baate. Maaltu akkana isa godhe fayyaalummaa akkas isa godhe. Ayyuu gaafa xiqqaa guddaan intalli tun isiin taatu jedheen haa'ii boru rakkinnatu akkas jechaa ture Saido. Bor rakkinni nama mudata. Bor ilmooti yarraga. Maali? Ilmoo isaati roonni ga'u. Gifii maal dalagi? Isirratti baru gifii waan dalagin jiru isin sistama ittiin isa harka mallaqa baaftu. Isa harka mallaqa baafatte harka ofii galfattu. Maatiin tokkoffaa obboleessi isii akka isin amantaa kana bar yoo foormishiin abbama feetanuu gaafadhaati obboleessi isii tokkoffaa akka ayyuun amantaa muslimaa taatu gonkumaa hin fedhu. Obboleessi ayyuu hin jaalatullee amantaa muslimaa hin jaalatullee hin fedhullee caqasaa jamaa. Ayyuun durumaayyuu gaafa Saidooti damatu shahaadaa qabattee beekti utoo amantaa isiin jijjiirin foon muslimaa nyaattee dhuudee waa hundumaayyuu jechuudha. Saidootti illee heerumte. Saidoon sargii godhe malee ilanni kaayinni kan shahaadaa guyyaa kana qabatte jedhee shahaadaa qabatte yoo Saidoo hojii jiraatte rakkoon utoo shahaadaan qabate hojii jiraatte na fakkaata. Allahu alam namni sila gaafa dubartiin takka amantaa biraatti irraa dhuftu shahaadaa qabsiisa jechuudha. Isiin ammallee Saidootti deebi'uu hin dandeetti. Akkamitti dandeetti yoo kan jettan taate isiin ammallee akkitti isinitti deebi'uu dandeettu. Sistema garagaraatti Saidootti deebi'uu hin dandeetti. Ani kaa keenarraa buuse ani akkas godhe ani beeku shahaadaa qabsiiseef hin qabsiifne iyyuu gaafa namoonni hedduu eegaa ture miti yoo viidiyoo keessan qabaattan bichaan hin beeku. Ani nagarre garuu Saidoon ayyuu shahaadaa qabsiise. Garuu Saidoon ammallee dogongoran taane keessa seenaa jira. Dogongoran taane dhalaa makana maaliif hordofu? Dhalaa muslimaa takkitti isaa wajji gadi jiraattu. Ayyuu nama fakkeenyaaf ila Saidoon jechuun odoo intala muslimaa takka fuudhe. Sumayaa guyyaa adiin Saidootti deebite. Guyyaa adiin akkamitti deebite? Saidoon ka fuudhu amantaa lamaan fuudhaa jira. Waliin fedhan. Abbaa feetanuu gaafadha. Amma namni Saidoo wanna godhaa jiru dhalaa kiristaanaa qofa. Dhalaa amantaa biraa qofa. Rakkoon qabu beeka garuu mootu isaa hin taatu. Sumayaa fi kunniin garagara. Beezallee nama ayyuu jalatti ilaalte ayyuun baate anatu seena. Yoo beezaan baate immoo kabiraatu deeme dhalaa 10 fuudhuuf deema. Alaa 10 fuudhuuf deema Saidoon jechuudha. Akkas isin jechuu barbaada namoonni yaada qabaattan komantii barreessa. Namoonni Saidoo deeggartan, namoonni beezaa deeggartan komantii barreessa. Komantii babbareedaa barreessa. Komantii nama arrabsan barreessina. Billaa aleekum. Afaan keessan adabatta. Afaan keessan lugaanfadha. Homaa faayidaa hin qabu. Ati nama arrabsitu homaa narraa hin ratu. Ebalus arrabsitu homaa irraa hin ratu. Inni